sababbiin namni gandaa walit duuluuf maalidha? Sababbiin namni wal ijaaree gantummaa faarsuuf hoo maalidha? Dhuguma uummatuma Oromootitu gandaa wal qoodee akkanatti halkanii guyyaa keessatti waan gandaa faarsamoo? Uummatu Oromootu gandaa wal qoodee hagana hunda jibbaa gandummaa irratti walirraa qabamoo? Nama muraasa qaama muraasa wotu jidduu kanatti bu'aa mataa isaatiif gandummaa kana oo'isutti jira. Gandummaa faarsuu kanaan ammoo bu'aan argamutu jira moo? Akka ganda tokkootitti ganda tokko faarsuudhaan gandi tokko uffaarsuudhaan waan argatutu jira moo waan dhabutu jira? Gandummaan kun hoo eessaa dhufe? Maali bu'aan isaa? Ijoolleen ganda wal qooddee walirra duuluudhaan, wal ajjeesuudhaan, lubbuu wal baasuudhaan miidhaa garaagaraa walirra raawwachuu jirti. Ganda tokko ol qabanii faarsanii ganda tokko ol qabanii arrabsaa jiran. Gandi arrabsaaran kam? Ganda Oromoo. Ka arrabsaaru kam? Ganda Oromoo. Gandi tumaaru kam? Ganda Oromoo. Gandi tumamaaru kam? Ganda Oromoo. Eenyuun tumuu jiran? Nama arrabsuusan, nama lolusan, nama waa jedhusan, nama ajjeesu osoo hin taane miskiina karaa deemu lamaan qabanii kallattii hundaanuu dararuun, kallattii hundaanuu ajjeesuun, kallattii hundaanuu miidhaa irra geessu jiran. Wanti kun ammoo oofee garamitti nu deemsisa? Miskiina qabnee dararuudhaan, miskiina qabnee ajjeesuudhaan, miskiina hinee tumuudhaan bu'aan nuti argannu maaltu jira? Tokkoffaa irratti namoonni waan kana duuba dhaabbatanii hayzoo, jabaadhaa, godhaa, ajjeesaa, tumaa, cafaqaa jedhan kun warra maali? Bu'aan isaan as keessaa argatan maali? Awwala irratti warri dubbii kana duuba dhaabbatee nama waliin dhahuudhaaf yaa'u hedduun isaa parsantiin olaanaan warra beekamtii barbaadu jechuudha. Beekamuudhaaf fuuluma miidiyaa kanarratti mul'achuudhaaf yookaan dhageettii qabaachuudhaaf yookaan ammoo ebiluu akkasii akka isaan jedhan fedha malee wanta ittiin beekamaaru kun maalidha waan jedhu namni yaadatu hin jiru jechuudha. Nama ajjeesuudhaan beekamtii argachuun yakka akka ta'e hin beekuu jechuudha. Akka rabbiin isa gaafatu hin beekuu jechuudha. Akka itti gaafatama seenaa fi seeraanillee qabus hin beekuu jechuudha. Ka isa yaachisaaru maalidha? Guyyaa irraa beekamuu, guyyaa irraa mul'atu sooshaal miidiyaa kanarratti yoo namni viidiyoo isaa arge eebeluu san akka isaan jedhan bichaa fedha malee karaa kamiin na beekanii irraa dhimma hin qabu jechuudha. Namoonni tumamu kun tokkochi isaa ganda bakka bu'ee warra ganda kanaati qabsaawa jedhee mana isaatii kabee hin jiru. Akkasuma namni tokkochi nama tumu kun kan nama ajjeesuun nama gandaaf yaatu, nama maalummaan gandaa isa dhibu, ganda ofii jaalatu osoo hin taane nama bu'aa mataa isaa dhuunfaa isaa barbaadu jechuudha. Osoo nama ganda isaa jaalatu ta'e, nama quuqama ganda ofii gosa ofii akkuma jedhan san qabaatu ta'e miskiina ganda biraa hin dararu. Sababbiin isaa yoo inni arraantan gabbahee miskiina ganda tokkoo qabee darare maal ta'an ganda isaa miskiina ganda isaatii bahe obboleessa isaa yoo ta'e ollaa isaa yoo ta'e biyya isaa yoo ta'e sababa isaatiin dararanii waan ta'eef yoo inni irra gabbahee nama tokko ajjeese sababa isaatiin gabbahee namni ganda sanii nama ajjeesa waan ta'eef osoo nama ganda ofii jaalatu ta'e gocha kanaan raawwatu jechuudha. Namni ganda ofii jaalatu ganda namaan arrabsu. Maaliif? Arraanta yoo ati gabbaatee ganda namaa arrabsite boru gabbahee namni ganda kan kee arrabsa waan ta'eef. Yoo ati ganda namaatiin arra gabbaatee waan jette boru namni gabbahee ganda keetii waa jedhata waan ta'eef maaliin barbaachisu? Osoo ganda ofii jaalate ganda namaa arrabsu jechuudha. Namni haadha ofii jaalatu haadha namaan arrabsu. Yoo ati ta haadha akkanaa jette ati nuu ka haadha akkanaa jedhee si arrabsa. Waan ta'eef namni utuu ganda ofii jaalatee ganda namaa gabbahiin arrabsu jechuudha. Namni uf jaalata taanaan namas jaalachuu danda'u qaba. Ganda ofii jaalata taanaan ganda namaallee jaalachuu danda'u qaba. Akka isa jaalatan barbaada taanaan dursee nama jaalachuu danda'u qaba. Warroonni miidiyaa kanarraa harka dhooftanii nama ajjeesuudhaaf, nama hidhuudhaaf, nama dararuudhaaf fiigdan mataan keessa fayyaa qaba.
qanii biyyaa baatu ati rakkattee kutaan ganda bakka si buufattee innaan ganda kanaa qabsaa'uu baate Oromoo gabroomsitetu jira. Daangaa Oromoo uummanni keenya wal daangessa. Mee uummatuma maccaatu wala maatiitu dhufee uummata sikkoo mandoo daangaa cabseetti seenaaraa biyya walirraa fudhataaraa walirra dultanii. Uummata Harargeetu deemee uummata Jimmaatiin lafarraa fudhataa walirra dultanii. Sanii miti. Eshi uummata Iluutu dhufee uummata Booranaa irraa lafa fudhataaf gosaa walitti dultanii. Gosummaan kun gosa ofiitti yaadanii bakka bu'anii yookaan waan of jaalatanii osoo hin taane kijiba bu'aa mataa ofii barbaachaaf dhageettii qabaachuudhaaf beekamtii horachuudhaaf ka akkasii ta'a jedhaniidhaaf hojjetamaaru jechuudha. Ka garaana nyaatu ammoo warra tumamu caalaallee warra hidhamu caalaallee warra du'u caalaallee warra ajjeesu garaana nyaata. Sababbiin isaa namni as keessatti bu'aa mataa dhuunfaa isaatiif hojjetaaru nama tokkoof lama gamaa gamas illee. Ati narra nama ajjeesaattu illee rabbiin dura gaafatamuu deemte. Lubbuu namaarraa rabbiin si gaafachuu deemte. Boru ati illee qanii yaada godhatte. Qanii sammuu keetiif deebite. Qanii sammuu kee waa yaadu jambatte. Qanii namummaa si dhagahame gocha adhatti hojjette kana gaabbuu deemta jechuudha. Sababa kan keetiin namni kutaaf gandaa wal qoodeeti sababa kan keetiin jibbaan nama keessatti argamuu deemaa jechuudha. Ati ada wanti hojjetaatu kun waan gaarii si fakkaachuu danda'a. Beekamtii barbaachaaf ta'uu danda'a. Dhageettii horachuuf ta'uu danda'a. Dhageettiin karaa kanaan argamu hunduu dhageettii kasaaraati. Hiika takka illee hin qabu. Wanti ati bakka kanaa fayyadamtee bu'aan ati asirraa buufattee ittiin milkooftu tokkochi illee siin jiru jechuudha. Beekamuu barbaaddaa hojjedhu waan gaarii baradhu akka gaarii yoo feete karaa barnoota namaa dabarsuun qalbii barnoota namaa dabarsuun yoo feete barnoota yoo dandeettii qabaatte seenaa adda addaa hojjechuudha yoo feete kallattii kamiinuu beekamuu barbaadde beekamtii barbaannaan garuu ati beekamtii nama ajjeestee barbaaddu beekamtii maali beekamtii ati lubbuu nama balleessitee argattu beekamtii akkamii beekamtii kasaaraatii jechuudha gosa kan ijoolleen arsii arsummaa si filattee ittiin dhalatte ati oromummaa filattee ittiin dhalatte ati ka harargee harargummaa filattee ittiin dhalatte tokkochi isaa namni filatee keessaan dhalate hin jiru rabbitu keessaan nu uumee jechuudha. Rabbiin Qur'aan isaa kabajamaa keessatti yoo dubbatu yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litacaarafu. Rabbiin Qur'aana keessatti dubbatee maal jedha yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsaa yaa nama nuti isin uumnee jirra dhiiraa fi dubara irraa dubartiif dhiira irraa isin uumnee jirra waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila sabaa fi gosa isin taasifne litacaarafu maaliif akka isin wal beektaniif inna akramakum cinda Allaahi atqaakum irra kabajamaan keessan warra sodaa rabbii qabu warra ganda kanaan jen warra Oromoon jen lammii Itoophiyaan jen nama bifa gurraachatu jen nama bifa diimatu jen rabbiin irra kabajamaan keessan irra sadarkaa isaa ol fudhaman irra rabbi sodaataa keessanii beekamtiin ati arraan kana kallattii kanaan argattullee hin jiru gosti gosa takka caaltullee hin jirtu yoo caaltellee caalumsa waan rabbiin sii kenneen caaltaa yoo hanqattellee hanqina rabbiin sii kenneen hanqatta malee kallattii kanaan wanti ati beekamu tokkotti illee hin jiru jechuudha. Orma nu kolfisiisuu jirtan malee orma ofii kolfisiisuu jirtan malee maqaa of balleessuu jirtan malee maqaa nu balleessuu jirtan malee bu'aan tokkotti hin jiru jechuudha. Waan abboonni keenya kalee hojjetan waan abboonni keenya irra dhufan fakkeessu jirtan hojii kana. Lakki uummanni Oromoo kaleessa gandaa miti amantaan wal qoodaan turre. Ammaan tana uummanni biyya keessatti waliin nagadata, waliin nyaata, waliin bula, waliin oola, wal keessa jiraata. Isaa miti uummanni Oromoo diina isa kaleessa lubbuu isaa baasaa ture. Ka harka isaa muraa ture, harma isaa muraa ture, adda waliin taa'ee nyaatu jira. Waliin nyaata uummanni Oromoo. Garuu nuti ofii deebinee walirratti duuluun akka waan gandee bakka nu buusetti mahayyiminatiidha jechuudha. Wallaala irraa daangaa. Kanaafi uftooyadhaatii badiirra jirtanirra deebi'aa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.